Duleson ke sankabang amala bazanu kabang azaningam purakati magalaminol kaba Mirisho baruma sana keessa jechuudha oduun yeroo tokko hirphaan du'ee jira kan jedhu miidiyaa biyya empaayiratti keessatti hedduu garmalee gaggeeffamaa ture du'uu kee kan ibsu jechuudha sana kan fide mee maalidha hirphaa gabaabsitii yoo nu kaa'uu dandeessa. Ariidha wantichi kan ta'e kaasetti gubattee yaa bosona baalee jedheenani kan hin biyyaa bahe kaasetni sun immoo ijoollee hedduutu irratti dhume sun immoo kan wanni ta'e hojiin sun bareedaa fi haala yeroo faana ijaa deemuuf wanti sun ta'e iddasii booda immoo egaa diinni namaan ciisu kana uume sadarkaa uummata Oromoo biratti akkasumas sadarkaa warra kooyyuu boosisan tokko ga'aniiru jechuudha. Haalaa fi yeroodhaan immoo jiraachuu koo jechuun bakka hin jiru ijaa hamaa ta'eef sirbees maal ta'es uummata koo biraan ga'u ijaan dadhabee fi yeroof hamma tokko haasa'amaa ture. Amma immoo garuu waan hunduu naasirraa'ee akka hin jiru tokko uummata Oromoof sirbeerasii hejjechaallee hin jira. Yee hirphaa inni du'e jedhanii haasa'amaa ture suma kana jechuudhaare. Anaanuu na dhiba anuma isa kanadha galatoomii waa'ee jireenya koo ani ibsadheera akka hin jiru tokkollee sirbees uummata kootti madheera garuu immoo inni uummatni Oromoo na jaalatu sun immoo yoo Rabbi jedhe akkasumas guyyaa tokko wal argina ta'a qaamaanis wal argina ta'a Rabbi wal nu agarsiisu anuma hasan jedhu galatoom. Akkas taanaan mee sirba tokko albeema kee haariyaa amma uummata Oromootiif dhiyeessite irratti lubbuun jiraachuu kee dhaammattee jirta. Mee wallee sana irraa xiqqoo ishee na wallisuu dandeessaa? Danda'ama. Namni nama jibbee yaadaan nama jeesaa waa gochuun dandeenye yaada sana maasaa waa gochuun dandeenye yaada sana maasaa. Waanso lubbuun jiru du'a koo simanii ayyoo koo babbaa koo warri boosisanii jira koo arganii dura koo darbanii jira koo arganii dura koo darbanii maaliif akkas jedha beekaa sababiisa Rabbina kadada Galeta no desambalina senasa Galeta no desambalina senasa balina senasa. Wallisaa hirphaa dhugaa sirbi ammati dhaamsa saba Oromoo sirraa fagaatee jiru jiraachuu kee dhaammachuu kee dabarsite kun humna guddaa qaba galata guddaa qabdatillee kana uummata keef dhaamuuni. Mallasaan paarlaamaa irra taa'ee yeroo inni jecha tokko jedhuun dhaga'ee jira. Jechi inni jedhe kun ከአንድ ሺህ ኦፒዲዮ ካድሬ ይሻላል አንድ hirphaa gaanfuree kan jedhutu namoota gidduutti haasa'amaa ture. Waan kana quba qabdaa akkasumas yoo quba qabaatte wellisaan tokko hagam akka inni humna qabu yaada akkamii kennita? Toomi kan jedhame anis ati gurraan dhaga'uu maltaa ani garuu biyya ormaa fagoon ture waan illee ammanatti akkasumas hiriyoonni koo feesbuukiidhaan na barreessan waa'ee mataatti na gaafatte kana yeroo hunda walaloo na barreessu waa'ee sammatti jettee kanaafuu obbo Mallas immoo kana jechuun saayyuu xiqqoodha waan sirbituun Oromoos dalagdusi halagaa walii galayyuu ragaa baati
sirbituun Oromoo bakka hundatti fudhatamaa qabdi waan isheen hojjettu waan wayyaaneen birgeediin tokko hin hojjenne sirbituun Oromoo hamma yoonaattis dalagaa jirtillee itti fufna galatoom. Maa irratti waa gaaffii gabaabduu tokko siif qaba. Hirphaa wallee dalaganii ummataaf dhiyeessuun bakka amma jirtu irraa laafaa moo jabaadha jetta? Inni waan tokko hojjechuun ummatatti baasuun baay'ee ulfaataadha. Biyyumatti illee asitti ta'us kan caalaatti immoo ulfaatu biyya kanattidha. Maanni kan ulfaatus akka barbaannetti muuziqeenya argachuu hin dandeenyu, akka barbaannetti namoota barreessan akkasumas namoota edaloo baasan illee akka gaariitti hin argannu. Isarraan kan ka'e rakkinni guddaas ni jira. Amma immoo sadarkaa qaroomin gaajaa jiruuf hamma tokko xiqqoo ishee gabaabbachaa jira. Yoo laalta ta'e sirbitoonni biyya alaa rakkinni keenya kanadha. Sirbituun Oromoo haga tokko turtee kaasetta baasaa jirtu. Rakkinni kun immoo asitti mul'achaa jira. San jedhu rakkina guddaatu jira. Amma immoo numa mo'achaa jirra jechuudha. Wallistoota si dursan yookaan si booda dhufan keessaa eenyuun adda gootee ilaalta? Sirbituun Oromoo yeroo ammaattis ba'anis sirbitoota babbareedota kana duras kan ture sirbitoota babbareeda. Amma immoo dhaloonni ammaas baay'ee warroota ajaa'ibsiifamanidha. Uummata Oromoo biratti warra fudhatama qabu akkasumas jechoota isaanii zeemaa isaanii waan nama gammachiisu karaa kootiin amma yeroo ammaatti uummata Oromoo biratti warroota jaalatamaa ta'anidha. Kan ajaa'ibsiifadhus nam tokko yeroo kaasetta duraa baasu tokko baay'eedha kan si dhibu. Sadarkaa sirba sana dhuunfattee sirbine tokko waan baay'eetu si hafa. Garuu yeroo ammaatti sirbituun Oromoo warroota ni kaasetta yeroo duraa baasan namoota akka kaasetta 6-7 qabanitti dandeettiin isaanii cimaadhaan ol ba'a. Waan baay'ee nama gammachiisu garuu kana jedhee abaloodha isin hundi isaanii waan nama gammachiisu hojjechaa jiru. Yeroo ammaatti egaa fakkii keessaa siyaasa'uu yoo barbaade akka Haacaaluu fa'aa akka Jaamboo fa'aa sirbootota hedduutu jira. Kana immoo akkasumas egaa biyyoota alaa keessaa Daawud jira, Muktaar Usmaan jira, sirbitoota hedduudha jechuun egaa haasa'ee siin fixu waanuma bareedaa tokkotu dalagamaa jira. Waan gaariidha. Hirphaa mee dargaggoo Oromoo har'aa kana hegeree Oromiyaa keessatti akkamiin ilaalta? Gaariidha. Qeerroo jechuun akkuma maqaa isaati waan jaalatamus waan uummanni Oromoo deeggaruu danda'udha. Kanaafuu ani amman dandeettii koodhaan jechuudha kakaasuu fi dandeettii koo qeerroof gumaachuu fi ammallee qophiidha. Qeerroofis hojii jedhee kennuu fi sirbas hojjedhee jira. Yoo Rabbi jedhee siniin ergataa. Qeerroon jajjabeeffamuu qaba. Waan hojjechaa jiruu fi waan biyya keessattii fi waan biyya alaatti hojjetamaa jiru yeroo ammaatti dargaggoon hojjechaa jiru waan nama boonsisu waan nama gammachiisullee. Kanaafuu uummanni Oromoo qeerroof harka rukuchuu qabna deeggaruu qabna san jedhu qaba. Mee wallee ammanaa jette kana xiqqoo ishee gabaabsitee yoo jechuu dandeesse? Siin jedha. Jiraachuu deemnus wal bira yaadni koo simbira galtuu fagaannus biyyarra turullee wal garra gaa'ee lammii koo abdiin kutiini obsa gaafataa nariifatiin qabsooni jiraachuu deemnus wal bira yaadni koo simbira galtuu fagaannus biyyarra turullee wal garra gaa'ee lammii koo abdiin kutiini obsa gaafataa nariifatiin qabsooni. Kanadha mataansaa. Hayyee hedduu galatoomi. Wallisaa Hirphaa Gaanfuree gaafiif deebii hegeree miidiyaa wajjin gooteef galata guddaa qabdaa. Galatoomaa gaaffii na gaafachuu keessaniif baay'een sin galateeffadha.
waan hin jedhu tokko akkasumas akkana gaafattanii sirbituun Oromoo hundayyuu yaada inni qabuu fi fedhinnaa inni qabu tokko akkasiin gaafattanii uummata Oromoof dhiyeessitan abdiin qabaa Hegeree miidiyaa cimuu qabaa jabaachuu qabaa humna horachuu qabaa galatoomatis jira dhugooftaa Oh